Oduu gabaabduu dhumaatii uummata keenya kan Oromoo lixa Oromiyaa Wallaggatti ta'aa jiruun wal qabate rakkoon dhumaatii kanaa maali? Kaayyoon uummanni kun itti dhumuufoo maali? Eenyutu duubaa harka qaba? Gaafileen kunneen gaafilee Oromoo hundaatii fi akkasumas miidiyaa hawaasaa kana irratti bal'inaan naannawaa jiran namoonni hedduun deebii itti kennaa jiranidha. Gaafilee kanaaf namoonni deebii itti kennaa jiran keessa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed isa tokko yoo ta'u, mee dhageeffadhaa. Caasaa takkitti isin agarsiisee bara laayinii takkitti fakkeenyaaf Magarsaa kan ajaju eenyu? Tolosaadha. Tolosaa Guddataa. Tolosaa Guddataa kan ajjeessu Damisa Amanuuti. Jeneraal. Damisa Amanuu kan ajaju Getaachoo Guddinaati. Getaachoo Guddinaa kan ajaju Biraanuu Juulaati. Biraanuu Juulaa kan ajaju Abiy Ahmad. Amaarris Oromoonis siviiliin miskiinni shira kana keessatti qabameet kan dhumaa jiru. Akkuma haasawa Jawaar irraa hubatamutti dhumaatii uummata lixa Oromiyaa Wallaggaa kana irratti raawwatamaa jiru kallattiidhaan eenyutu harka duubaa qaba? Eenyutu gocha kana raawwataa jira? Dhumaatii kana raawwatuuf caasan akkamitti akka diriire Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Dhumaatii kanaan wal qabatee hawaasa bal'aa Oromoo biraa komiin waraana bilisummaa Oromoo irratti ka'aa jira. Kanaanis wal qabatee Jawaar Mohaammed ifaan ifatti maal ta'uu akka qabu dubbatee jira. Mee waliin haa laallu. Kanarratti waan tokkoon jechuu barbaada ce'uu dura waan uummanni keenya jedhu waboon dhaqee maaliif irraan dhoorgine maal nonsense dogongora guddaadha miidhaa guddaadha ani gorsi ani ijoollee waboo sanaaf himu ittiin dhiyaatina maaliif uummata kana balaa biraatiif saaxilan ammas tokko gaafa ijoollee waboo tun seentee baate waboo nyaachiftan karaa agarsiiftan jedhanii miskiinni dhuma lama dubbiin dubbii sabummaa ta'a ajandaa shiraa kana cimsaa deemti. Yeroo dheeraaf dhumaatii namoota nagaa irratti raawwatamu kanaan wal qabate komiin uummata yookaan uummata Oromoo bal'aa biraa ka'aa ture. Uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa badii tokko malee dhumaatiin irratti raawwatamu kanaaf maan dirmanne maaf hin itteefne maaf hin eeyne jechuudhaan gaafii gaafataa turan. Jawaar Mohaammed kanaanis wal qabsiisuudhaan balaa inni qabu dubbatee jira. Akkuma dhageettan kana garuu furmaanni maal inni kan jedhullee dubbatee jira. Mee waliin haa dhageeffannu. Dirqamni daangaa eeguutis haa taatu, shiftaa waraanuutis haa taatu, nagaa lammummaa eegsisu kan waraana mootummaati. Ani akka kiyyatti milishoota qeetiin alatti wanni amma gadaa komaandoo jedhamu kunillee ani sirrii natti hin fakkaatu. Walitti bu'iinsa bifa amantiitii fi sabummaa qabdu naannolee lamaffaa daangaa dhiyaattu yeroo hunda kan jidduu seenuu qabu raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaati. Balaa namoota nagaa irratti deemaa jiruu fi dhumaatii namoota nagaa waan tokkollee osoo hin hidhatin meeshaa waraanaa tokko osoo hin qabaatin irratti raawwatamu kanaaf kallattiidhaan kan itti gaafatamu eenyu akka ta'e dubbatee jira. Akkasumas uummata kana eenyutu ittisuu qaba? Eenyutu balaa kana irraa baraaruu qaba kan jedhus Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Taatee hamaa uummata irratti raawwatamaa jiru kanaa fi uummata irratti deemaa jiru kanaan wal qabate Jawaar Mohaammed mootummaa biyya bulcha jedhullee qeeqee jira. Mee waliin haa dhageeffannu. Ijoollee biyya bulchina jedhanii akka duriyya taphachuun hin ta'u. Raayyaan ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa naannoo kana qabachuu qaba. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa hattoota barbaachisaa taanaan isinitti himna. Koneelota, shaalaqoota, jeneraaloota saamicha lafaa gurgurtaa sukkara wancaa maal jedhama fincaa keessaa fayyadamaa jiran barbaachisaadhaan tokko tokkoon isinitti himna. Kana keessa haxaayati namoota qulqulluu ta'an fidaa shiftaa Oromoos taate Amaara naannoo san socho'u rukutaa uummanni nagaa argatu. Jawaar Mohaammed gabaabamatti gaheen nageenya uummataa eegsisuu fi nageenya uummata kabachiisu balaa uummata irratti deemaa jiru uummata irraa ittisuu fi rakkoo kanaan wal qabatee uummata irratti deemaa jiru jalaa uummata baraaruun kan eenyu akka ta'e ifaan ifatti dubbatee jira. Dhugaan jirtullee kanuma. Uummata nagaa daldala siyaasatiif oolchurra nageenya uummataa eeguun ammallee dirqama mootummaati. Uummanni dhumaatiin irratti deemaa jiru kunis mootummaa irratti quba qabuudhaan yeroo hedduu irra deddeebi'uudhaan mootummaa komataa jira. Mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa nageenya kana uummataaf buusuu hin dadhabne beekete useenutti ilaala. Inumaayyuu caasaan mootummaa olii hanga gadiitti
ajjeechaa fi akkasumas dhumaatii uummata irratti deemaa jiru kana keessa hedduun kan harka qaban jechuudhaan komii kaasaa turanii jiru. Akka jiraattonni yeroo garagaraatti komii kaasaa turanitti mootummaan rakkoo kanaaf akka furmaata kaa'u yeroo garagaraatti gaafii irra deddeebi'uun gaafataa turanis mootummaan furmaata nu kennuu hin dandeenye jechuudhaan himataa turanii jiru. Mootummaan ammallee himannaa fi waamicha uummataa kana dhaga'uun rakkoo uummata irratti deemaa jiru kanaa fi dhumaatii uummata irratti raawwatamaa jiru kana hambisuun dirqama isaa waan ta'eef ammallee mootummaan rakkoo kanaaf furmaata kaa'uu akka qabu waamicha taasisanii jiru.